Family akkam nagaa keessanii jirtu yeroo dheeraadhaaf bifa akkanaan reaction tuun dalagin turreerra fuuluma koo kana yookaan raanfanne waan raanfatta natti fakkaata. Anyways video kana jalatti har'a comment baay'ee sitti bareedee jira mucaan nama maal taate maal qammastee maal argatte akkasinaan jettaniin barbaada jechuudha. Inna kanarraa kana fi video boharsoo akkasumas irraa baratamuu qaban ka torbee kana TikTok gubbaarra walitti qabeesiniif dhiyaadheen jira. Hagadhuma video kanaatti na waliin tura maatii kanaaf haaraa wali taatan ammuma channel kana subscribe gochuun nutti makama gara videotti. Baik gufan jir. Naga kabacu wan salbabe. Duga wan salbabe. Ini naga nu flati ada tu. Arkite grup akkatan itti nama dubbisu. Kashada bina nane. Akkatan itti nama guddaa qaba je dubbisu. Irra bara duga dalal. Isho gurba. Isho sademtu. Asi library demne ru fajane tura. Maalif subja. Sababni? Library mali demna. Malu kasai lagi ni ta surte sababni? Isho gofta ko ati naman sobdu duga. Dugan demne naman sa amala si ballesa ko duga. Nakon ka munang gursa hanap isa sirra udan da kasabat. Mataan sa ko ni gudatera. Amura tu mali. Party sen ko ni baay'ee. Gade da nama tuta. Mana mata din ni dari face man akkate duga. Biro hunduma sittani ma. Eyye duga mata kana larginesi. Nama dhageessi kun dhagaan muraatu wadee guyyaa meeqatti mee dadhabee dalaanaa gorsi. Muraatu amma mana mataa deemna iyyuu. Dhugaadha. Mana mataa deema. Achumaan dictionary kana bitatu baabilistu bitati haa ta'u gooftaa koo bataam jiru. Dictionary bitadha baabilisa dubbisu maal nama dhageessi kun. Wow. Streama mucaan kun ittiin dhufee TikTok hojjetu beekaa baay'ee waggoota darbees argitaniittu mucaa kana baay'ee leellisaama baane TikTokara Oromoo saccimaadha. Ta'u malee garuu paartii see waa'ee mataa muruu sun anayyoo na aarsiti maaliif dabasaqee. Ollaa keenyatti galtee akka malee bifti kee dhufe. Buna faana yaamtanii beektaniis. Oolaa qaleetas yaama maaliif bu'ate? Maali biiroo cufadhu. Biiroo Biro bana godhata maali booni akkamre biiki kiyya laalte ka kun maal jedhaa biibala ushari gurba biifai no biibala ummi naamtani beektani sin biiki qalamaan jettaa gurba ati waan taane keessa utaaltee akka tisiisaan lixin deemi be micayyoona jala qaanesse eessa deemtare achi deemi bo Mortuun ala dabasaqeedha. Dhala gidiraadha mortu. Micayyoona jala deemsiftaa. Dabasaqee yeroo hundumaa wanti nuyi sitti himnu yoo jiraate biiroo kee akkuma argite banaatti irraanfattaati. Maayettu meesin maal ta'a yoo cufatee deemu. Iskii yaada keessan koomentii jalatti barreessaaf. Hin hubattu haafu jechuu koo dhiifama gochuu koo situ didaaf malee siif hin galleef malee dhiifamni malaadha. Dhiifamni galaadha. Dhiifamni gochaan har'a godhee deebiseen godhuudha. Wanti ittiin wal dhabnee deebi'een dhufuudha. Dhiifamni qaroomuudha, guddoomuudha, buufachuudha, tuffachuudha. Dhiifamni nagaadha, jaalalaaf ragaadha. Garuu gocha tokkoof deddeebinaan abdii kutaa, miira butaa, si madeessaa, si xiqqeessaa, haaloo kuusaa, dubbii kuusaa, si fageessaa, si balleessa. Kanaaf dhiifamnaa mirgoomu. Nuti gadoof qabnee dhiifamnoo laaboo. Nuti waloomuudhaaf dhiifamni haamoo. Wow. Ergaa ajaa'ibaa walaloo ergaa ajaa'ibaa qabuudha. Mee yaada keessan koomentii jalatti gargar baasuu paartii sirrii ayee jaarsa kanaa hir'in. Maala be akkam nagaadha akkam intala koo nagaadha fooyyooftee
maal amma abbaa kee argee maal mucaana jalaa dhukkubee du'e oolee atoo dhufteen gaafanne xeenensaa qabee naan jedhe gadi baasaa kanatu qabee kunoo torbee lama mana fincaanii caakkaama keessa bira turre naan jedhe. Goggoftanii tola miti. Haalsi uumaam. Akkan tabsaa'e miteeti. Caalaa miti. Caalaadha miti. Maal du'e oolee dhanii mabbaatu iyyuu nutti maa kunoo ila gadi baasaa kanatu qabee silaa du'e dhanii baga rabbisi hambisee abbe baga rabbisi hambisee maal akka sedhe abbaan kee natti mee maal dhiigi kee iyyuu akka duraa mitoo abbe dhiigi kee akka duraa baga rabbisi hambise. Nantee maati? Eeduma caa Jadi, sedem tak tu? Jadi, sedem tak? Salah betul wajib. Maal isin nama guddaa miti isin? Maal maalan godhee gocha? Akkamitti isin maal koo akkasiin taate beektu isin? Maal dhukkubooti axeneensitu kaseenisa? Dhukkuba yoo ta'u mana dhuftanii nan gaafattanii rek. Waan maaf hin jenne eegga seen xeneensite borto. Yoo inni xeneensa maanni xeneensaanii karaa deemaa jirtu ummatin. Haa ta'u mucaa baga rabbisi hambise. Gargar baasaa miti kun ajjeesaadha malee. Akkamitti ofirratti ilaalume kana dura rabbi. Gurra kooti moo? Ani wanti si waame. Maal jette? Obbo Hirkon jedhe. Gurra na dhukkuba. Ana nama reefuu rakkatee jireenya miicamee hojii kana jalqabuun obbo naan jetta akka nama waggaa 80-90 jiraateetti. Waraana isa kam duulee anaa galuu argiteetti nati obbo naan jetta. Kabajamaa fedheen. Kabaja maali? Xinnoo rifeensi keessan deema. Reessa deemaa reessatti karaaraatti dhufe. Afuuftu. Mee amma maal sirrachuu dhufteeti? Maal kee qareessi sirreessuu amansiisa? Maal si gargaara? Dhaloota akkana gargaartanii barsiiftanii fedheen. Hin barsiiftaati? Gargaartanii. Ofii barattee? Hin baradhe. Wanta generation waan jedhu dhageessetti yeroo mana na walitti. Siifi. Utuun baratii nama barsiiftan. Maal abbootiin keenya tun baratanii dhaloota barsiifatan. Abbootii keenyatti bu'u. Abbootii keenya irraa bu'u. Adaraa seera. Adaraa seera abbootii keenya irraa bu'u. Abbootii keenya warra mana barumsaan galletti dhaloota si'ana baratee digirii 7 baatee wal nyaachaa oolu. Ogummaa isaan qaban hin qabdu tokkoon keenyu. Akka isaan lafee cabee dhiibanii fayyisan beektaa abbootiin keenya. Dhageera. Hin dhageessu malee maaleessaa hubattu. Dhaloota gurra malee sammuu hin qabnu. Fuudhimee sammaa. Sanni buuse fidi. Gajjee. Tole maal barbaaddaree dhaloota kana maal si godhan? Dibaabee hirkoo maal si famu? Barattoota 62tu utuun barate lafatti rakkachaa jiru. Daftarii isaanii yuunifoormii kophee akka gargaarree wal gargaarree barsiifnee naannee kunoo buusii funaanaa jira hundumarraa. Ijoollee bira akka qalleeyyii bira dhaabachuuf. Ati immoo akka nama garraamii nama qulqulluu taate beeka miidiyaa irratti nan argaa. Qola kitaabaallee barreessitee akka jirtu argeera. Dhalooti kitaaba kee kanas yootuun barateen dubbisuu hin danda'u. Ani waa'ee dhaloota kanaatu ribana dhoowwana. Nama meeqa jettee? Nama 60dha. Nama 63 jechuun salphaa. 63. Tokkosi. 63. Tokkosi. Maaleessa? Dhiisa toosirraan bitte diinatti dabalee. Gaafa nama yaadummaa ofirraan batta akkuma kana. Wow. Ajaa'iba. Namcha kana garoon boo'ichisaas nama kofalchiisa. Meeskii yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Faamilii viidiyoo narraaf qabannee dhiyaanne kanneen turanii qixa koo akkasiin viidiyoo kanatti bashannantan shakkii tokko illee hin qabu. Viidiyoo kabiraadhaan haga walitti deebinutti nagaan naa jiraadha. Ciao.